Beeksifni adda addaa bilbila irratti isin irratti dhufuudhaan yoo isin rakkise viidiyoo irraa kana keessatti aappiiwwan kana keessaa beeksisa isin irratti fidaa jiru aappii adda isiniif baasuu danda'uun isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya waan kana akka namni baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kan laayik sheer gochuun jalqabaan fa'aa duraan dhufa. Aappii kanaas galfachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kanatti tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaatti ni barreessitanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kan jiru jalarraa sinii baasirra tura tokkoof kilikni gootu ammallee asirratti gola Oromiyaa kan jiru tura tokkoof kilikni gootu ammallee haala kanaan teessifata asirratti ekoon isa jala tura tokkoof kilikni gootu bakka sarchii kanatti qubee raa barreessan jiru sarchii fuuldura kan kilikni gootu sarchii gootanii achi booda haala kanaan suuraa kan teessifata suuraa kan tura tokkoof kilikni gootu achi booda aappii gadi buufachuudhaaf suuraa lubtaa gaddeemtu dhumaati achi booda dhumarratti qalama deemaadhaan kan barraa'e aappii as tuqaa buufadhaa kan jiru jalatti daawulood san tuttaniiti aappii kana bilbila keessatti kan buufatanii hayya daawwattoon kiyya aappii buufatanii yeroo galtan aappii kana haala kanaa siif baramaa wanni kun haala kana kilikii irratti gootanii ooni gootanii booda aappiiwwan bilbila keessanirraa beeksisa isinitti fidaa jiran jechuudha as keessa isinii fida jechuudha isinii galee aappii kanarra galtaniiti aappii sun aappii maal akka ta'e argitanii achi booda aappii san ofirraa uninstaal yookiin ofirraa dileetii gochuu dandeessanii jechuudha akka inni deebi'ee beeksisa isinitti finne.